Ashama akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii koo baga nagaan dhuftan. Har'a barumsa isinii qabadhee haala Wi-Fi paaswoordii akkaataa itti jiran isinii qabadhee dhufe. Akkuma kuna waadaa isinii qabadhee dhufeera na hordofaa. Garuu duraan dursa chaanaalii koo haaraa taatan subscribe gochuun hin dagatinaa. YouTube keessa galtanii bakka search kennaa moobaayilii yoo barreessitan salphaan argattu. Kun erga bakka search kan argatanii kennaa moobaayilii yoottanii barreessitan isinii dhufa. Kun erga seerka isinii dhufee mallattoon piroofaayilii koo kanadha. Kun bakka ishee diimaa subscribe takkaan caqastu. Bukkeetti ishee notification silkii bilbilaa fakkaattu ishee kana takkaaf ni caqastu oolii ni gootu. Isaa booda barumsa hanga isa jalqabaa dafeessin bira gahaa amma kallachi magaalaa barumsaatti isin geessa. Kun erga deebitanii appilikeeshinii Chrome keessa ni galtu. Kun erga Chrome keessa galtanii bakka search jedhu kanatti lakkoofsa ni barreessitu. 992 tuqaa 168 tuqaa 1 erga gootanii haala kanaan isinii fida. Isaa booda bakka search tuqatu. Kun erga kanaan isinii fidee kun ofitti zoom gochuun ilaaltu. Asirratti wanta isin gashitan ispeelingii xixiqqaa adiimeen jettanii nu gashitu akkuma iskiriinii irratti argaa jirtani. Paaswoordii isaas akkasuma adiimeen jettanii ni gashitu. Erga adiimeen jettanii gashitanii loogiin tuttu. Kun erga haala kanaan isinii fidee zoom ofitti godhachuun bakka neetwoorkiin ija'uun galtuuf. Kun erga gartanii waaleen ishee kana takkaan caqastu. Kun erga achi waaleen ishee geesse erga dhuftanii secureet ishee takkaan tuqtu. Kun erga haala kanaan isinii fidee ofitti zoom gootanii kun show paaswoordii isa irra jiru kanadha. Kan biraa yoo gochuu barbaadan irratti ni barreessitu. Erga paaswoordii mataa keessan erga jijjiirtanii booda immoo kun jala kana sambiit ishee takka nu caqastu. Sa'aatii sanaaf Wi-Fi ni cufee sekoondii tokko kan jaalleef isinii wanti jedha. Kanuma garuu immoo as deebitanii beezii keessa yoo dhuftan immoo iddoo maqaa Wi-Fi maqaa jijjiirrattanis ni jira. Erga beeziitti deebitanii booda maqaa Wi-Fi sana jijjiirrachuu yoo barbaadan distaansii baay'ee distaansii paaworii yoo barbaadan xiqqeessuu dabaluu ni dandeessu. Erga gootanii maqaa Wi-Fi balleessu SSED settingii takkaan caqastu. Kun paaswoordii maqaa isin jijjiirrachuu barbaadan kun asitti ni barreessitu. Kana fakkaataa barumsa har'aan isinii qabadhee amma barumsa biraa walitti deebinuuf nagaan turaa.